fuldurati kayoon badhaadhinaan dhugumti jennoonis deemsaan itti fuuti ulfaa'uu jirra milkaa'inaatti tarree hiyyummaa keessa ol baate dandeesse biyyattiin ni kuufti dandeesse biyyattiin ni kuufti galmatti kaane amma geenyutti duubatti deebinu fuldurati kayoon badhaadhinaan dhugumti jennoonis deemsaan itti fuuti ulfaa'uu jirra milkaa'inaatti tarree hiyyummaa keessa ol baate dandeesse biyyattiin ni kuufti dandeesse biyyattiin ni kuufti gurraacha kiyya yaaleenja Afrikaa biyya si wajjin jirran gamaayyee yaa ilma bagadaaf shirjii badhaadhinaan itti fuufti biyyee duroomte hallaleeftu biyyee reessa kiyya gameessa Afrikaa biyya si wajjin jirran gamaayyee yaa ilma bagadaaf shirjii badhaadhinaan itti fuufti biyyee duroomte hallaleeftu biyyee. Oromoon biyya tanaaf gacheena yooltaane fuulduratti jeena tokkoomne haa hojjennu seena tokkoomne haa hojjennu seena muummichi ministeera keenya nu keessa ol bayayyuu keenya abbaa gadaati dure keenya abbaa gadaati dure keenya gameessa Afrikaa fakkeenya yaada dabarootaan dhiyeenya badhaasa Noobeelii addunyaa moo'ate galmeessa nageenya gameessa Afrikaa fakkeenya yaada dabarootaan dhiyeenya badhaasa Noobeelii addunyaa moo'ate galmeessa nageenya gurraacha kiyya yaaleenja Afrikaa biyya si wajjin jirran gamaayyee yaa ilma bagadaaf shirjii badhaadhinaan itti fuufti biyyee duroomte hallaleeftu biyyee reessa kiyya gameessa Afrikaa biyya si wajjin jirran gamaayyee yaa ilma bagadaaf shirjii badhaadhinaan itti fuufti biyyee duroomte hallaleeftu biyyee. Abbaa gadaarra mul'annisa addunyaa gubbaa ife jalakkisa uwwise ashaara magariisa biyyatti ol baase Afrikaa keessa ragamta addunyaa dureessa hiriirsi dabalee miseensa doktara biyyayyuu gameessa harayoomsi seenaa biyyaalessa abbaa gadaarra mul'annisa addunyaa gubbaa ife jalakkisa uwwise ashaara magariisa biyyatti ol baase Afrikaa keessa ragamta addunyaa dureessa hiriirsi dabalee miseensa gurraacha kiyya yaaleenja Afrikaa biyya si wajjin jirran gamaayyee yaa ilma bagadaaf shirjii badhaadhinaan itti fuufti biyyee duroomte hallaleeftu biyyee reessa kiyya gameessa Afrikaa biyya si wajjin jirran gamaayyee yaa ilma bagadaaf shirjii badhaadhinaan itti fuufti biyyee duroomte hallaleeftu biyyee.
Jabbai bishaan guuti akka Itoophiyaa maraa bifuutti biyyoota ollaa bifuutti Afrikaa maraa bifuutti Arabaa fi Faranjii nyaara guutti gamarraa gamanatti naafti qabdimma biyyatti irratti jennoon gederanu itti fuutti ifaan olti keenyan gufattu ati ilma abbaa gadaa ol bahi gubbatti taraa biyyi simaana jirra hanga wareegamaa lubbuutti ifaan olti keenyan gufattu ati ilma abbaa gadaa ol bahi gubbatti taraa biyyi simaana jirra hanga wareegamaa lubbuutti gurraacha kiyya yaaleenja Afrikaa biyya si wajjin injirraan gamaayyee yaa ilma abbaa gadaa abshirjii badhaadhinnaan itti fuutti biyyee duroomte haalaleeftu biyyee dureessa kiyya gameessa Afrikaa biyya si wajjin injirraan gamaayyee yaa ilma abbaa gadaa abshirjii badhaadhinnaan itti fuutti biyyee duroomte haalaleeftu biyyee. Sabibi zeila Jibuuti durgama Itoophiyaatiin bulti loonii bishira muree achi bute raajitu osoo dinnuuti alargii biyyattiin achiin baafti haala galfattus achi buuti sabibi zeila Jibuuti Itoophiyaaf garra lubbuuti nurraa bani ulaa galaana nurraa bani ulaa galaana Dunya keessa ittiin bobbaana Tuktara biyyi sifaana yaana Tuktara biyyi sifaana yaana Sarree badhaadhinaaf tolbaana Sarree badhaadhinaaf tolbaana